Askrim thank you. Wayne. Ima si kabdi wallahi Fatiha Serwan si miliki Fatih Bait Abdi. أعوذ بالله بكديم تجارنا نيسا بركان جرّ فاهو إساني مال جاني أرار سودا إني تكفى دابا إيسا جرانا جرانا بردوبات دي بساني Fatih. إننا نما أرار مو في تاتي قد دي بساني دوباتي إندغانا جارسمان أورمو تمكاف نسي نجيب بستيسي غافا جارساب جارتي لايفي أرار ساني بيتا. وعليكم السلام. Zaman duri jarti sere tu arar sa. Jarti yo guya ulul ten. Galgala irbata kan kenyate. Ada kan ke kanan si sukumte malwa jette badate habibti galbi jette tulungatte. Sere kan ke gubba ul baste fata gona gana araram te bulta jar sambar ban. Danjara lamane achuma tumatti jecha dula. Are endo mate zaman amma ga namo saati ribati taani live gubba se aram sane. Mali jarana disa jarana kana ani mida menjira mida ko bakas jarti wulunna mana isani dubani ti kolfani bradiya mu bichara jarru kesatti narara kayobe kana mamu kaduri amma malawa jarsi oso azme zale wake nufi bate live gubba daite himati ke no bal barsisani wa والله عجائب كانت والله डायपर इल्लो तो डाय माबी तो दे डायपर भी तो दे ते लाइव बना चक्र तेते ताप पूरा और मो जाती ये डायपर भी तो दे शेर बता दिया ay और मो والله عجائب والله वाबर तो लाइव को बट बता भाई ता जमाना का جالن اللي اسمه قبض متاجر أبل أسمان نكان دما نكان أسرت دما مو والله وبالكريم من أركين تر أسمان رتي أمزا ناصر أكس قد أكون أكس تيبر شكريات أكس قد أمي مي كرامي مي ديسا مي والناس قبض تسونا جاتميني حفيج رمال يتي هذا تسنى نصر إنديرا جتشو وني سلاس قبض تمجتمو إنكمني كوسو سيقبتي نجتمين لفتة فنجرا وانا فنجر جارتي اللي فيداني لايفي كان رتي اللي كيسي قلت قداني مالي اللي قداني مالو بطا بك وربوط اللايفي كان قبت سلاحي رمضان waan seerri tiktookii hayyam kuusa godhanii jira waan seerri tiktookiin hayyamni malee silaa walii jiisuuf hayyama ol baanii sanuu oromoo fi namni qabar sanuu nama kennaa fi namni bare doktor yaa tiktookiitu waan hin hayyamne hafe malee sunuu silaa namni kenna hima godha namni kenna laal sunuu silaasaa mana tokko guutuu sun darabiyaa kana lafa daranii akkana giba asiira gosa soddoma istimarsanii nama shantamaan ta'aniitiin irra qama yeroo warri akka Fatihaa faatillee kaayiroo caatii kana asiin itti galchee asiin boombii afaan kaayatee ara nasri maqaananyaatiin ani tiktookii iyyuu akka durii fayyadamaan jiru na dhiisi fayyadamu baran ani kullima jedha warra akka abdii kunillee jaarsaaf jaartiillee laayifii gubbatti araarsanii gargarillee baasanii Isi abdi kume wallahi isa fitatani jedhan duuba deebisanii araarsanii. Irra jireessa jechaan fitneerraa kan gochaan silaa mul'atutu hafe malee amma gochaan qofa raawwatamu eegaa jira. Isuma dhugaa maaltu akka ta'e beektaa abdii wallahi waan haqaxaa naalli qinfamne keessaa miidiyaa kanarratti አንዳንድ ነገር ኦቨር የሚሆን ነገር አለ ዋን humnaa ol ta'u tokko jira beektaa anamma isa fakkeenya yeroo tokko tokko yeroo darbe reediin kaayiroo kun jecha jaartii lammaffaa fuudhee jenna miidiyaan kun guutuun ajandaa ta'e anamma waan akkasiisan itti namanuan dhugaa dubbatuudhaaf busuma yaasaaminen maaliif
Private live alle. Live dhuunfaatu jira. Ka abbaan dhuunfatti waan fedhe murteeffatu danda'a. Sadii miti namni tokko dubartii soddoma yoo fuudhe wama takka warra miidiyaa kana wanti galchu tokko illee hin jiru. Siigalee. Mirga guutuu qaba. Tasumayyuu Mirga guutuu qaba. namni hilliinaa qabu. Hilliinaa jechuun sammuu waa yaaddu tana namni qabu. Anam abdii hukumee Ameerikaa jira. Jaartii lama yoo fuudhe minaa gabbaanyine. Sadii yoo fuudhe maaltu nagayana wanti nagalchu maaltu jira. Akka dhuunfaa isaati siigalee. Yeroo tokko tokko Oromoon waan garii ajandaa miidiyaa gubbatti fidan kana tokko tokko laallatuun bareedaadha. Ana monti siirees amma kana siirees himaan dubbadha. Waan tokko tokko laallatuun bareedaadha. Akka adda suniititti haadha manaa koo gaafa fuudhu namni waliin mari'adhee namni na dirqisiisa tokko hin jiru fedhaan fuudhee gaafa dabaladhullee fedhaan dabaladhaa nama biraa ajandaa miidiyaa. Siigalee namni biroollee akkasuma. Indom nama garii bar fuudhee ijoollee waliin argatee mucaa lafa deemu kana waliin namaati miidiyaa gubbaa argite wayii gaafa inni tabiraa fuudhee maaltu ajandaa si goosachiisa. Mee maaltu jira wanti ajandaa akkati godhattu jiru. Daa'ima isaatiif isaa fi niitii isaallee miidiyaa kanarra argite waan ta'eef jechaadha. Eegalee abdii waggaa 7 dura yoo fuudhee jiraate tiktookii haga banate waggaa 2 ta'e waggaa 6 mana isaa waliin jiraate isa caalii isii beekteeti moo isa caalii isitti aanteeti moo isa caalii isii quuxamteeti moo. So yeroo tokko tokko namni kenna waan akkas fokkisu san keessaa ba'u. Anamma yeroo garii itti dabbarama dhufee miidiyaa kana jechaadha. Just itti go'aara. Wanti na kolfisiisullee hin jira, wanti na dabbarullee hin jira. Ajandaa arge keessallee harkan kaa'adhu. Garuu ajandaa miidiyaa kana immoo laalaatuma itti dabbaramaa bira dabarra. Haa ta'u malee waan tokko tokko dagmoo akka sabaatitti waan nu fokkisiisu jira. Waan akka amma fakkeenya isinii kaasee kana waan silaa nun ilaallanne waan dhimma kennan taane waan tasuma waan miidiyaan waliin qabanne laayifii nama dhuunfaa tokko yaa'um aande sabni miiliyoona 60 maqaa kana ga'u qabatanii lamma gara kiyya deebiste laal milkiin takka allaa yaal'ani qabu. Wanni kun hojii dhabdummaadha bare Nasri hojii dhabdummaatu kana hunda nama taasisaa bare jechuun waan akkana kana ajandaa silaa dhimma nama ilaallannee keessa namni gaafa hojii dhabu beekta waan silaa isin ilaallanne fudhateetiin irraa dubbachuuf yaalii godhu kun hundi hojii dhabdummaa bare hiyyummaa sammuuti kanatu kanaan nu ga'e malee waan biraati miti. Ani garuu waan dubbadha waa dubbachuun barbaada. Akka Nasriin dubbatetti dhugaadha. Ani dhugaa rabbiin isiniin jedha. Tiktaakii kanarra kun Nasriin ni jiran na beeka. Siigalee yoo ijoollee kaayiroo ta'anis duuba kiyya dhufanii tiktookii siigalee garuu takkaa jechuudha gaaf takka tiktaakii kanarra gabba'ee kaan waa'ee amma akkuma Nasriin jedhee kana dubbatan artistiin du'ee jedhan ebeluunif ebeluun wallalee jedhan ebeluunif ebeluun akkasitti wal ungatan jedhan ebeluun sheekota jaallatteedhan ebeluun akkas goote ebeluun akkas takkaa wallahi harka keessa naqadhee jechuudha. Maaliif akkas jette maaliif akkas goota maaliif ani waa'ee jireenya kooti fitne maaliif fin jireenya namaa hooqa leeshba nama jireenya ofii hooqatee fixetu jireenya namaa hooqasni galee jireenya namaa hooquurra amma akka kiyyaa akka Nasriitti wallahi nuti miidiyaadhaa haaraa miti namni feemasii jettanii amma sin jala deddeemtanii kuma 3 laalamu nutiif birqii miti sinigalee maaliifi nuti dur hullu tirfiraafii achinnu sinigalee maaliifi waa'ee sooshaal miidiyaa namti takka beeku hin jiru sinigalee maaliifi isiniif akka haaraa ilaaltan wallahi akka fatiyyeetti ani miidiyaa kana wallahi yani waan takkanatti fakkaatu maaliif namni amma famous nam jettani not famous yoo barbaadani silaa duraan dhuftanii agartanii sinigalee hin beektanii Nasriyaanooliin asirra jira ana asirra jiran ture nama hedduu jira ture sinigalee kanniin amma dhufanii wajjiniin jireenya namaa keessa galtanii akka Nasriin jedhu jireenya dhuunfaa nama tokkoo hooqxanii keessan hooqadha an kiyyafatiyeen hooqadhee fixeellee Kaanaadaan geenye maaliifin kan namaa hooqaan ana kiyyaatti wallahi nooquu jireenya namaa kiyyan hooqadhaan wallahi Nasriin dhugaa jette siyaadhee waan dhuunfaa namaatiif waan biraatu ati aslan waa'ee siyaasaa kolfa'u taphatu waa'ee feetu booyu feetu waa'ee makan kee irraa hojjetta malee waa'ee namaa keessa baay'ee harkan kaa'atu ni ta'a. Wanta akkasii sooshaal miidiyaa
Ada lagame atu waan beete foon qabsiyaate tana yoo feete aadaanii lubbuudhaan namni dhimma namaatiin daangaa namaa darbin malee. Kanaaf akka bareedu ati boo'u jettan biyyee waa'ee boo'u kiyyaa amma gaafiitti ta'ee jira bar boo'uun dhiisee laayivii akka duriin seenuu akka duriin jiru anaa geemiin taphadhu maal jedhanii gaafiitti ta'ee jira maaliif hin boottuu naan jedhani akiraa duniyaas ni haa boo'amu dur faniidhaa fi shunkurtii dubadhee ufee boo'a malee rakkadheen isinitti boo'e maaliif hin boo'a maaltu na boochisa jireenya isa kamtu na boochisa alhamdulillah jiraataan jira maaltu na boochisa boo'ime maaliif dhiistee fi anaan jedhani bar ka muuziqaatti yeroo namni agarsiisu Ingi kamari. Mimmaan kee kun garuu akka taskaluu jira qoye. Ani mimmaan akkasii qabu bar. dur jedhi amman jedhin abdii kume. Dur jedhi ati callis. Nasri sagaleen kee affanamee jira Nasri. Mimmaan tu dhumatee jenna booyuudhaaf deekaa. No wallahi bakka Nasri yeroo baay'ee siigalee miidiyaa kanarra tureen jira kaleessan dhufne nallaalee injijjiiramtaa barsi jibbisiisa wanni hundi jireenya eegalta ani jireenya eegalee habibi jireenya mataa kiyyaan eegalee heerumuun qabaa dhaluun qabaa siigalee kanaafuu maaltu miidiyaarraa nama raawwacha. Allahu akbar. Ilmoo dhaluu barbaadda moo reeffatiyye? Wayne Nasri disi ani Ismail ta'uun barbaada. Ismail je ilma yawmata jedhu eetta nashiida san bakka mucaan kiyya Ismail ani Ismailin fidu barbaada jiraam. Abbaa maqaan eenyu Fatiyye? Rabbi siifa kennu jedha Oromoo. Abbaa maqaan eenyu? Abbaa ilma maqaan eenyu? Maal godhe ilmoo argata namni? Yoga Njiramiga tap if coupling kiraga. La ilaha illallah. Dia. Tap gona coupling gona. Fatih agak tufi. Taaptaabiin ilmoo fida. Koppilinkii in eegalsiista. Koppilinkii in ittiin eegaltaa. Taaptaabiin ilmoo fida. Fatiyya. Alam migar magalalas. Ibsaa jaalladhi beektaa. Eessarraa eegala eessatti raawwata Fatiyye? Dura laale suuta jettee koppilinkiin eegaltaa achii booda taaptaab goota seeraan. Taap gootee kuma lama sadiin geessa. Maashaallah. Koppilinkiin dhumarra dhufa. Sheeriin ni jira Fatiyye. Maaliif jiraata sheeriin? Lee haa taaptaabii fi koppilinkii keessa sheeriin goonu nuti. Daffarno ndee. Daffarno. Corona way. Ay man. Oh my God. Bache berasa yo mal guna ilmu argatan jannat tabi sheriat koppilinkii yaa makam abdi fi doktor ilni fa Ibrahim malafti guyya beita saatin katab tabi koppilinkii timiti ana Ibrahim saatin koppilinkii darbe ayo saatin tabi male Natin turtewa. yaa Amita jitan sisi. ilin maal jette abdii kumee callisimi ati waan guddummaarraa malee waan akkanaarrantu hin toltu callisimi ilin na dubbatu. ilni dubbat ilni warra tabi Wallahi taaptaabiif koppilinkiin beekaa maal taate? Dari gattaa ini beektaa garuu wallaaltee jirtanii wallaalta galgalaati gaafa koppilinkiif taaptaabii bira geesse waa'ee maanguddummaa haasoftaa eessaa taaptaabiif koppilinkii goota. Mail ilni dubbat ati waa'ee taaptaabiif koppilinkii irra. Callisi mee miut godhadhu abdii kumeenurraa godhadhu ati bakka maanguddummaan jiru. Dhumee xiqqoo. Ani beekama haasini jira. Haasani koppilinkii na amin koppilinkii kana geni. Ganaa uumamatti. Mutu. Isa. Nana si Maria. Ditenya Maria.
taap copy link goote achi booda yaw waan arkattu arkatti. No sharing itti makamuun qabu Nasri sharing itti galuun qabu. Kottee itti baatasa. Haa share goonaan ati akkamitti yaani kan maabaraati. Anda gak mana fadiya sorry. Osama teh sharing warra dhiiraa fayyadama malee warra shamarraatiin faayidaan qabu beekta. Akkasumatti Nasri Yaa ammas akkam seete amma gizee geemii taphatamu akkami gizee geemii taphatamu akkami nama lamaan taphattaa an dura akkamis gizee asiinaa kennanu waanuma wal nama afurin gizee taphatamu waan anisiin na jala jirus fudhatuun siyaasii galee akkasumatti gizee namni lama amma wajjin taphatu akkami.